amala qabsoo Ijippaatiisaa mana hidhaa Israa'eliin hanga qabsoo hidhannootti umurii isaa ganna 61tti wareegamuun seenaa jireenya addunyaa isaa goolabamee jira. Jiruuf jireenya isaa kana keessaa waggaa 22 mana hidhaa Israa'el keessatti kan dabarsee Yahyaa Sinwaar waggaa afanamuun qabsoo dhooftuun onnee guutuun simatee gaggeessaa turuu isaa jaallan qabsoo isaa ragaa ba'u. Amerikaan Yahyaa Sinwaar akka ajjeefamu kan taasisee yaadadha jettee dhaadachaa kan jirtu yoo ta'u, Amerikaan qaamota tikaa ishee bobbaastee Yahyaa Sinwaar dabalatee hooggantoota biroo basaasaa turuu ishee pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden mirkaneessanii jiru. Haleellaa onkololeessaa 7 qindeessee jira jechuun kan barbaaddu Israa'el haleellaa kaleessa raawwatteen wareegamuun isaa beekamee jira. Waggaa kana guutuun bakka inni jiru baruu fi sadawamsiisuuf Israa'el bu'aa hedduu kan taasiste yoo ta'u, xumura irrattis kaleessa onkololeessaa 17 ajjeefamuu isaa mirkaneeffachuun obbaafattee jirti. Wareegamuun Yahyaa Sinwaar qabsoo Falasxiinotaa daran ni jabeessa jetti biyya Riippaabilika Islaamaa Iraan. Israa'el kaleessa hoogganaa Hamaas Yahyaa Sinwaar konyaa Gazaa keessatti ajjeesuun ishee kan beekame yoo ta'u, hariiroo michummaa Hamaasii fi Iraan alan kan leellisu darbees qindoomina waraanaa fi tarsiimoo isaaniitti kan amanu Yahyaa Sinwaar ajjeefamuu isaatiin gadda isheetti dhaga'ame kan ibsatte Riippaabilikii Islaamaa Iraan ajjechaan Yahyaa Sinwaar hafuura qabsichaa ni jabeessa jechuun akeektee jirti. Hizbullaan gama isaatiin ajjechaa Yahyaa Sinwaar hordofuun duula waraanaa haaraa akka banu adatee jira. Reuters gama isaatiin buqqaatota Falasxiin kan Yuunus jiran irraa yaada isaanii fuudhuun gabaasa qodeen qabsoon keenyaam lubbuun nama tokko wareegamuun kan dhaabbatu miti. Yahyaa Sinwaar ajjeefamuun qabsoo keenya hin dhaabu yookiin ammoo alaabaa adii fannifannee harka keenya akka kennannu nuun taasisu jechuun dhaadatanii jiru. Gabaasa bal'aa qindeeffannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan haga xumuraatti nuuf faana ta'u. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraati. Yooyaa Shamaar Kafunee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaa waaqolee addunyaa kan ba'aa giddu galeessaa dabalatee kan gaafa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanaala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Odeeffannoolee wayitaa onkololeessaa 18 2024 kan sa'aatii kanaa waliin turtii gaarii. amala qabsoo Ijippaatiisaa mana hidhaa Israa'eliin hanga qabsoo hidhannootti umurii isaa ganna 61tti wareegamuun seenaa jireenya addunyaa isaa goolabamee jira. Jiruuf jireenya isaa kana keessaa waggaa 22 mana hidhaa Israa'el keessatti kan dabarsee Yahyaa Sinwaar waggaa afanamuun qabsoo dhooftuun onnee guutuun simatee gaggeessaa ture. Rakkinaa fi hadhaa inni keessummeessin hin jiru jedhu koodeewwan qabsoo isaa. Jaallan qabsoo iddoof biraa dhabee gantoota isaa fi imaamota isaa dabalatee obboleewwan haadhoo isaa hedduun isa biraa wareegamuun daandii isaanii milkeessuuf xurree isaanii irratti cichoominaan qabsoo osoo finiisuun xumura irrattis innis daandii isaanii qabachuun deeggartoota Falasxiinii fi michoota qabsoo bilisummaa hedduu gaddisiisee jira. Inni konyaa Gazaa iddoo qaanqiin qabsoo itti qabsiifamtee gadi lakkisee deemuuf hin filanne. Dachiim gootota danuu biqilchuun tarree jalqabaa irra hiriirtee jirtu konyaa Gazaa hundee warraaqsaa keessatti wareegamuun jiruuf jireenya isaa dabalatee iddoo awwaalchaa isaaf dachitti filatee jira. Amerikaan Yahyaa Sinwaar akka ajjeefamu kan taasisee yaadadha jettee dhaadachaa kan jirtu yoo ta'u, Amerikaan qaamota tikaa ishee bobbaastee Yahyaa Sinwaar dabalatee hooggantoota biroo basaasaa turuun ishee pirezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden mirkaneessanii jiru. Kun kan agarsiisu lollee waraanichaa Ameerikaa dabalatee biyyoota dhiyaa faana gaggeeffamaa kan jiru malee mootummaa Israa'el waliin akka hin taanedha. Yahyaa Sinwaar dabalatee hooggantoota Hamaasii fi Hizbullaa maraa Israa'eliif dabarsitee kan kennite Ameerikaa ta'uu ishee pirezidaantiin Joo Baayiden kan beeksisan yoo ta'u, kanaaf ammoo teekinooloojiin tikaa Ameerikaa shoora olaanaa taphachuu isaaniidha. Kan Ameerikaan kiyyeessitee meeshaa waraanaa itti kennitee akka itti dhukaasan barsiistee ergitee Israa'el as baatee ittiin dhaadachuun amaleeffattee jirti. Ga'umsaa waraanaa ishee ol kaastee dhaadessuuf akka waan ofii isheetti waan hundaa xumurtee ibsa isheen as baatee kennitu hawaasa addunyaaf ibbootee jira. Haleellaa onkololeessaa 7 qindeessee jira jechuun kan barbaaddu Israa'el haleellaa kaleessa raawwatteen wareegamuu isaa mirkaneeffattee jirti.
waggaa kana guutuu bakka inni jiru baruufim isa dhabamsiisuuf Israa'el bu'aa beeduu kan taasiste yoo ta'u xumura irrattis kaleessa onkoloolessaa 17 ajjeefamuu isaa mirkaneeffachuun obbaafattee jirti. Yahyaa Sinwaar namoota Israa'el jabeessitee sodaattu yoo ta'u inni Osaamaa bin Laaden Gazaatti jechuun sadarkaa jalqabaa irratti barbaadaa turte. Namni tokkichi sodaatamaa kan ba'aa giddu galeessaa keessa socho'u Yahyaa Sinwaar wareegamuu isaa hordofuun pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden osoo hin hafin gammachuu isaanii dhageessisanii jiru. Sadarkaa kanatti aangoonni addunyaa gammachuu isaanii ibsachuun jabinaa fi dandeettii darbees bilchinni Sinwaar mootolee addunyaaf yaaddoo turuu isaa namatti agarsiisa. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden yaada kennaniin Sinwaariin hidhattoota Hamaas Gazaa keessa jiran humneessuun darbees waliigalteen nagaa akka hin milkoofneef gufuu hin dabarreetee rakkisaa ture. Amma gufuun kun karaarraa maqee jira garuu ammallee nageenya Gazaa mirkaneessuuf hojii guddaatu nu eeggata jedhanii jiru. Yahyaa Sinwaar hawaasa addunyaa kanneen bilisummaa leellisaniin ol kaafamee kan faarfamu yoo ta'u faajjii cichoominaa mallattoo gootummaa taasisuun isa galateeffachaa jiru. Ittaantuu pireezidaantii Ameerikaa Kamala Harris gameesheetiin Israa'el haleellaa onkoloolessaa 7 ishee irratti raawwatameef haqa argattee waan jirtu natti fakkaata kan jette yoo ta'u taateen kun tarii lola waraanaa Gazaa dhaabsisuuf carraa gaarii waan uumuu natti fakkaata jechuun gammachuu ishee Israa'el faana qooddattee jirti. Yahyaa Sinwaar maqaa addunyaan sagalee tokkoon ol kaastee waamaa jirtu. Hiriira lola waraanaa Gazaa jijjiiruuf abdiin guddaa kan irra kaa'amee gootummaa onnee isaa firaa fi diinonni isaa ragaa kan ba'aniif waa'een warraaqsaa Falasxiin yeroo kaafamu miira isaa to'achuu kan hin dandeenye jiruuf jireenya isaa lubbuu maatii isaa dabalatee wareegamaan gana hin jedhamne qabsoo bilisummaa Falasxiin keessatti dabarsuun onnee Falasxiinotaa keessatti siidaa yaadannoo bara baraa ijaarratee lubbuu isaa qaaliim aarsaa taasisuun hawaasa idil addunyaa biratti haala addaatiin seeneffamaa jira. Yahyaa Sinwaar hoogganaa Hamaas ta'ee osoo loluu eegdonni isaa afran biraa ajjeefamuun xumura irrattis qawween isaa rasaasa fixuu ishee hordofuun yeroo wareegamu kun seenaa hooggantoota bara dhiyoo keessatti taatee mudatee hin beekne jedhamee jira. Carraan booji'amtoota lammiilee Israa'el 101 kanneen Hamaas harka jiraniin yeroo yaaddoo keessa seenee jirutti hooggantoonni isaanii jala ajjeefamuun miira xiiqii keessa seenanii kan jiran. Gariin Hamaasii fi Hizbullah irra deebiin waadaa isaanii haaromsuun Israa'elin loluuf murteessanii dhaadachaa jiru. Mootolii warra dhiyaa yoomillee Israa'el deeggaruu irraa boodatti hin jennee hedduun isaanii Yahyaa Sinwaar ajjeefamuu irratti yaada isaanii dursanii kennaa kan jiran yoo ta'u pireezidaantiin Faransaay Emmanuel Macron gama isaaniitiin Yahyaa Sinwaar haleellaa onkoloolessaa 7 fi tarkaanfii gara jabummaa sanaaf itti gaafatamaa jalqabaadha kan jedhan yoo ta'u Faransaay ammallee hidhaarra kan jiran lammiilee Israa'el akka hiikaman jabeessitee gaafatti jedhanii jiru. Ajjeefamuun Yahyaa Sinwaar haara galfii naannawaa sanaa fida kan jedhan ammoo muummicha ministeeraa Kanaadaa garee shororkeessaa Hamaasitti hoogganaa gara jabeessii Yahyaa Sinwaar waraana Israa'eliin dhabamsiifamee jira. Hooggansi Sinwaar kan hiika hin qabnee fi haleellaa barbadeessaa irratti kan xiyyeeffate namoota nagaa irratti kan raawwatudha. Ajjeefamuun hoogganaa kanaa miidhamtootaa fi maatii isaanii haqa xiqqoo ni kenna jedhee namana jechuun dubbii garee loogiin dabaalamee kennanii jiru. Jarman, Biriitaaniyaa, miseensota mana marii Ameerikaa fi kanneen biroo haleellaa Israa'el kanaaf sagalee deeggarsaa isaanii kennanii jiru. Wareegamuun Yahyaa Sinwaar qabsoo Falasxiinotaa daran ni jabeessa jetti biyyi Riippaabilika Islaamaa Iraan. Israa'el kaleessaa hoogganaa Hamaas Yahyaa Sinwaar konyaa Gazaa keessatti ajjeesuun ishee kan beekame yoo ta'u hariiroo michummaa Hamaasii fi Iraan haalaan kan leellisu darbees qindoomina waraanaa fi tarsiimoo isaaniitti kan amanu Yahyaa Sinwaar ajjeefamuu isaatiin gadda isheetti dhaga'ame kan ibsate Riippaabilikii Islaamaa Iraan ajjechaan Yahyaa Sinwaar hafuura qabsichaa ni jabeessa jechuun akeektee jirti. Yahyaa Sinwaar ajjeefamuun qabsoo bilisummaa Falasxiinotaa bara dheeraaf gaggeeffamaa ture duubatti hin deebisu jetti. Hizbullaan ajjechaa Sinwaar hordofuun duula waraanaa haaraa Israa'el irratti akka banu beeksisee kan jiru yoo ta'u haleellaa rookeetii walirraa hin cinne Israa'el irratti gaggeessaa kan jiru Hizbullaan ajjechaa Yahyaa Sinwaar hordofuun duula waraanaa haaraa akkamii banuuf akka jedhu ibsa bal'aa ittiin kennini. Pireezidaantiin Ameerikaa Joo Baayiden muummicha ministeeraa Israa'el Biniyaamin Netanyaahuf bilbiluun ergaa gammachuu isaanii kan qooddatan yoo ta'u ajjeefamuun Sinwaariin lolli waraanaa Gazaa akka dhaabbatuu fi booji'amtoonni akka hiikamaniif balbalanii saaqa jechuun akeekanii jiru. Dubbimaan ministeera jala Ameerikaa gama isaaniitiin Waashingtan waliigalteen dhukaasa dhaabuu saffisaan akka jalqabamu barbaade jechuu isaanii Reuters gabaasee jira.
michuun Israa'el Ameerikaan Yahyaa Sinwaar ajjeefamuun lolli waraanichaa akka goolabamuuf oduu simbirtuudha jettus garuu muummicha ministeeraa Israa'el Beniyaamin Netanyahuun lolli waraanichaa hanga boojamtoonni kamanitti lolicha akka hin xumuramne beeksisee jira. Lammiileen Israa'el maatii boojamtoota onkoloolessa 7 kan ta'an qindeessaa fi hoogganaa haleellaa onkoloolessa 7 kan jedhame Yahyaa Sinwaar ajjeefamuu isaatiin gammachuu isaanitti dhaga'ame ibsachuun bulchiinsi Netanyahu boojamtoota waggaa tokkoof Gazaa keessa jiran akka dafee qaqqabuun gaafatanii jiru. Mootummoonni warra dhiyaa hedduun isaanii Yahyaa Sinwaar ajjeefamuun lola waraanaa naannawaa sanaanii dhaabsisa jechuun gammachuu isaanii Israa'el faana qooddachaa kan jiran yoo ta'u, haa ta'u malee Hamaasisteem Hizbullaan hooggantoonni isaanii ajjeefamuun Gazaa fi Libaanoositti lola waraanichaa akka duubatti dhiyeessan hin taasisne daranuu hammeessee jira jechuun xiinxaltoonni yaada isaanii qoodaa jiru. Reuters gama isaatiin buqqaatota Falasxeen kan Yuunis jiran irraa yaada isaanii fuudhuun gabaasa qoodeen qabsoon keenyaam lubbuun nama tokko wareegamuun kan dhaabbatu miti. Yahyaa Sinwaar ajjeefamuun qabsoo keenya hin dhaabu yookiin ammoo alaabaa adii fannifannee harka keenya akka kennannu nun taasisu jechuun dhaadatanii jiru. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenyaam odeeffannoolee wayitaawaa qolee addunyaam kan saatii kanaaf qabannee dhiyaannee asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya taam qophii keenya like share gochuun waliif qoodaam hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.